Hai, akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube keenya. Akkam nagaa keessanii har'a kan hin qabadhe isiniif dhiyaadhe waa'ee qubeedha. Qubeen maali yookaan immoo waa'ee qubee maal beeknaani? Qubee yeroo darbe akkuma kaasee isin barsiisaa ture. Afaan Oromoo keessa qubeewwan 26 akka isaan jiran isinitti himeera. 26 jiran keessaatii 21 dubbifamaadha. 21 dubbifamaadha. 5 immoo dubbachiistuu akka isaan ta'an isinitti himeera. Walumaa gala qubeen afaan Oromoo keessa jiran bakka gurguddaa sadiitti qoodamu. Qubee dubbifamaa, qubee dubbachiistuudhaa fi qubee dachaa jedhamuudhaan bakka gurguddaa sadiitti qoodamu jechuudha. Qubee dubbifamaan baay'inni qubee dubbifamaatii 21 yommuu ta'u, dubbachiistuun immoo baay'inni isaanii 5dha jechuudha. Akkuma kana immoo qubeen dachaa 7tu jiru. Walumaa galagaa qubeewwan dubbifamaa fi dubbachiistuun iddoo tokkotti 26 yoo ta'an, 6 warri sun itti gaafa dabalan 33 ta'uu jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a immoo kan hin qabadhe isiniif dhiyaadhe, har'a immoo kan isiniif dhiyeessuu barbaadu qubeewwan afaan Oromoo keessaatii qubee dachaa yookaan immoo qubee dachaa jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo keessatti qubeen dachaan 7tu jiru. Isaanis cha, dha, nya, pha, sha, tsa. Cha, dha, nya, pha, sha, tsa, zha jedhamu jechuudha. Warreen kun qubeewwan afaan Oromoo keessatti argaman 7 jedhamuudhaani kan beekamanidha jechuudha. Qubeewwan kun egaa bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis qubee dachaa kan afaan Oromoo yookaan immoo afaan Oromoo keessatti qofa kan itti fayyadamnu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qofa kan itti fayyadamnu cha, dha, nyaa fi shaadha. Akkas jechuun afaan biraa keessa hin jiran osoo hin taane afaan Oromoo keessatti afaanota keessatti itti fayyadamuudhaaf afaan Oromoon yeroo baay'ee kan isaa godhate kan itti fayyadamu jechuudha. Isaanis cha, dha, nyaa, sha. Randeebiyaa cha, dha, nyaa, sha. Randeebiyaa cha, dha, nyaa, sha jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo qubee dachaa ergisaa yookaan immoo kan afaan biraarraatii fudhatame yookaan immoo taken from another language isa jennu jechuudha. Afaan biraarraatii kan fudhatame jechuudha. Isaan immoo 3tu jiru. Isaanis tsaa, phaa fi zhaa. Randeebiyaa tsaa, phaa, zhaa. Tsaa, phaa, zhaa. Tsadaalachi, Phaaphaasii, Zhillix akka kana jechuudha. Akkuma kanaa warreen kun yeroo baay'ee qubee ergisaa jedhu yookaan immoo afaan biraarraa kan fudhatamanii jechuudha. Afaan biraarraa kan fudhatamanii jechuudha. Kanaafiyyuu qubeen kun qubeewwan dachaa afaan biroorraa fudhatamanii jechuudha. Egaa torban dhufu immoo waa'ee sagalee wajjiniin baranna. Kanarraa asuma irratti nugaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.